isinitti mu'aan Mitikkuu Fiqaaduuti. Itoophiyaan Yuunaayitid Isteets waliin karaa toora isaa eeggateen dubbachuuf qophiilaa jette. Dubbii himaan ministeera haajaa alaa Itoophiyaa Nabiyyuu Tadilaa har'a sabaa himaaleef ibsa kennaniin haasaa imaammataa jechuun ambaasaaddarri Ameerikaa kan Itoophiyaa keessaa Ervin Maasingaa torban darbe ergaan dabarsan ergaa ijaaraa hin taanee fi hojimaata idil addunyaa kan hin eeggannee jedhaniiru. Dhimma imaammataa irratti gama Ameerikaarraa kan kennamu yoo jiraate mariitu taasifama malee addabaabaayii irratti haasaawwan hin qoratamne taasifaman dubbii nama dhuunfaati jedhanii akka biyya walqixa taaneetti kabaja karaa qabuun waliin dubbachuu wayya ejjennoo jedhu qabnas jedhan. Haasichi hariiroo seenaa qabeessaa fi jabaa ta'e kan biyyoota lamaanii hin madaalus jedhaniiru. Ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteets kan Itoophiyaa Ervin Maasingaa haasaa imaammata Ameerikaa jedhanii torban darbe dhageessan keessatti mootummaan Itoophiyaa fi qaamoleen hidhannoon waraanarra jiran gara dubbii nagaatti dhufuun akka nageenyi bu'u waamicha kan taasisan yommuu ta'u mootummaan Itoophiyaa karaa ministeera haajaa alaa isaa haasaa ambaasaaddarichaa mormuun isaa ni yaadatama. Dhaaboliin siyaasaa mormitootaa garaagaraa kan Itoophiyaa keessaa immoo mootummaan Itoophiyaa haasaa ambaasaaddarichaa mormuun sirrii miti jechuun ibsa baasaa jiru. Kookesiin dhaabbilee siyaasaa mormitootaa kan dhaaboliin siyaasaa sagal bakka tokkotti dhaabbataniiran ibsa baaseen mootummaan Ameerikaa jechoota dippiloomaasiin irra diddibuurraa kan maqeen alana ifatti akkasitti dubbachuu jalqabuun isaa jalqabbii gaariidha jedhaniiru jechuun Finfinneerraa Kennedy Abaateetu gabaase. Naannoo Amaaraa godina bulchiinsa saba Waagimiraa aanaa Salaha Sayyemet keessatti balaa hongee itti fufee jiruun kan ka'e lubbuun namootaa darbuu isaa hanga'oonni naannichaa ibsanii jiru. Bulchaan aanaa Sahala Sayyemtii obbo Siisaay Birruu sababa hongeetiin kan ka'e jiraattonni aanichaa 24,000 ta'anu gargaarsi namoomaa ariitiidhaan kan isaan barbaachisu ibsuu isaaniitii fi ji'a darbe keessa rakkina balaa hongeetiin walqabateen lubbuun nama tokko darbuu isaa ibsuun isaanii beekamee jira. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden roobii kaleessaa galgala daawwannaa mootummaaf kan Waashingtan jiran pireezidaantii Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoof simannaa taasisaniiru. Tarkaanfiin tarsiimoo guddaan kun yeroo loltoonni Yuunaayitid Isteets Niijeriin gadhiisuuf qophaa'aa jiranitti fi bakka isaa immoo loltoonni Raashiyaa bakka bu'uu yommuu jalqabanitti. Tumsi nageenyaa Yuunaayitid Isteets gara biyyoota Afrikaa bahaatti ce'uu agarsiisas jedhameera. Akka waliigaltee kanaatti Keeniyaan biyya miseensa neetootiin ala taate faayidaa waraanaa fi maallaqaa miseensonni biyyoota neetoo argatan argattis jedhameera. Hoogganaa olaanaan tokko roobii kaleessaa galgala oduu gabaastotatti akka himanitti waliigalticha Baayiden gara koongirensii geessanii erga mallatteessaniin booda guyyoota 30 keessatti hojiirra oolas jedhaniiru. Itti dabaluunis qondaalli kun akka jedhanitti Keeniyaan durumaanuu michuu keenya kan turtee fi ammas michuu keenya addunyaa ta'uu ishee ol kaasuu fi dhugaatti beekamtii kennuu fi kan kaayeffatedhas jedhaniiru. Tibba kana Ruutoo fi Baayiden marii taasisan keessatti Keeniyaan loltoota 1,000 gara biyya jeequmsa keessa jirtu Heeyitiitti ergitu irratti fi isa Yuunaayitid Isteets deeggarsa kanaaf doolaara miiliyoona 300 kenniti jedhame garuu Keeniyaa keessatti qormaanni siyaasaa fi seeraa isa eeggatu irratti mari'ataniiru. Ruutoon waa'ee ergama kanaa irratti mari'achuuf ministeera ittisaa Yuunaayitid Isteets Lloyd Austin fi ministeera haajaa alaa Antony Blinken waliinis ni mari'atu jedhameera. Keeniyaan erga bara 2008 irraa kaastee biyya Afrikaa ishee jalqabaa Yuunaayitid Isteetsitti daawwannaa mootummaaf affeeramtu. Baayidanii fi Ruutoon kamisa har'aa Waayit Haawusitti affeerraa irbaataa kan qabaatanii fi ibsas waliin kennu jedhamee eegama. Jimaata boorus Ruutoon sagantaa mana maree daldalaa Yuunaayitid Isteetsitti kan argamanii fi itti aantu pireezidaantii Yuunaayitid Isteets waliinis wal arguuf jiru. Humni waraana Koongoo fonqolchaa mootummaa fashaleessuu keessatti namootni Ameerikaa hirmaatanii addaan baafadheera jedheera. Oduun kunis itti aanee dhiyaata. Dubbii himaan humna waraanaa Koongoo Brigaader Jeneraal Silveeyin Ikenge kibxata darbe Associated Pressitti akka himanitti Kinshaasaa keessatti fonqolcha mootummaa fashalaa'e keessa namoonni Ameerikaa 3 harka qabaachuu ibsuun nama sadaffaa maqaa ifa godhaniin maqaan isaa Taylor Thompson akka jedhamuu fi yeroo sanatti garuu ajjeefamuu isaa fi to'annoo jala ooluu isaaf wanti adda baasan hin jiru. Yeroo humni waraanaa Koongoo maqaa nama lammii Ameerikaa sadaffaa jedhe ifoomsetti
namoonni kaan immoo gadda Maarsel Maalangaaf Yuutaatti wal ga'aniiru. Namni maqaa Maalangaa jedhamu kan lammummaa Ameerikaa qabu kan lammummaa Ameerikaa qaba jedhame masaraa mootummaa keessatti harka kennuu waan dideef rukutamee ajjeefameera kan jedhan Ikengeen gama ministeera haajaa alaan immoo Maarsel Maalangaan lammii Ameerikaa ta'uu isaa wanti mirkaneesse hin jiru. Aangawoonni ammallee akkamitti Maarsel Maalangaan kubbaa miilaa mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Yuutaatti taphachuurraa gara hoogganaa biyyoota Afrikaa gurguddoo keessaa tokko kan ta'e teessoorraa buusuuf yaale kan jedhutti hiikaa kennuuf yaalaa jiru. Haati isaa Biritiin Saawiyer ergaa iimeeliin wiixata darbe Associated Pressiif ergiteen ilmi koo qulqulluudha jettee bal'inaan ibsuurraa of qusatteetti. Viidiyoo dhuma torban darbe fuula miidiyaa hawaasaa irra facaasamaa ture irratti Maarsel Maalangaan nama bifaan adii eenyummaan isaa ifa hin taane lamaan isaaniiyyuu biyyeedhaan kan haguugamanii fi loltoota Koongootiin marfamanii agarsiifameera. Maarsel harka isaa ol kaasee fuula isaarraa sodaa guddaatu mul'ata ture. Harmeen isaa barreeffama bifa aarii qabuun fuula miidiyaa hawaasaa Facebook irratti maxxansiteenis ilmi koo daandii abbaasaa hordofee jetteetti. Gama aangawoota Koongootiin kanneen fonqolchicha raawwachuuf dhufan kun akkamitti akka seenan hanga ammaatti waan ibsan hin jiru. Gaazexeessonni kumaatamaan lakkaa'aman sababa ukkaamsaa doorsisaatii fi dhiibbaa adda addaatiin kan ka'e biyya isaanii gadhiisanii jiraachuu isaanii dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ibsee jira. Oduun kun itti aansee ni dhiyaata. Gaazexeessitoonni kumaatamaan lakkaa'aman waggoota dhiyoo as ukkaamsaa siyaasaa jalaa miliquuf lubbuu isaanii baraaruuf akkasumas walitti bu'iinsa jalaa ba'uuf biyya isaanii gadhiisanii baqattummaaf saaxilamaa jiru kan jedhe gabaasni garee qorannaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii baqattummaa keessattis yeroo baay'ee balaa qaamaa dijitaalaa fi seeraaf saaxilamoodhas jedheera. Ayiriin Keyaan roobii kaleessaa gabaasaa waliigalaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniif dhiyeessiteen biyyoota dimokiraatawaa adeemsi abbaa irree keessatti lafa qabachaa dhufuu isaatiin miidiyaalee walabaa fi gaazexeessitootatti dirreen isaa dhiphachaa dhufuun lakkoofsi gaazexeessitoota biyya isaanii gadhiisanii baqatanii dabalaa dhufeeraa jetteetti. Nageenya isaaniif yookaan maatii isaanii biyya isaan irraa baqatan keessa jiraniif yaadda'uun akkasumas qormaata maallaqa argachuuf isaan mudatuu fi wal'aansoo jireenyaa mo'achuuf jecha biyyoota baqaan keessa jiran keessattis gaazexeessitoonni kunneen ogummaa isaanii dhiisuuf dirqamus jetteetti. Gaazexeessitoota baqaaf akkasitti saaxiluun immoo mala biraa sagalee callisiisuu bifa biraatiin pireesiin balaaf saaxilamuudhas jetteetti Ayiriiniin. Yeroo dhiyoo keessatti qofa gaazexeessitoonni dhibbootaan lakkaa'aman biyyoota akka Afgaanistaan, Beelaaruus, Chaayinaa, Itoophiyaa, Iraan, Maayinaamaar, Nikaraaguwaa, Raashiyaa, Sudaan, Soomaaliyaa, Tarkii fi Yuukireen keessaa baqataniiru kan jedhe gabaasni qorannoo dhaabbata mootummoota gamtoomanii biyyoota akka Burundii, Guaatimaalaa, Indiyaa, Paakistaanii fi Taajikistaan keessaa immoo lakkoofsi isaanii xiqqaa kan ta'an baqataniiru. Gabaasa waliigalaa kana dhaabbata mootummoota gamtoomaniif kan dhiyeessite Ayiriin Keyaan biyyoonni gaazexeessitoota biyya isaanii irraa baqatan keessummeessan viizaa fi eeyyama hojii akka isaaniif kennan jechuun gaafatteetti. Onni filattoota ta'uudhaan sagalee kennanu walakkaadhaa olii akka ta'an ibsamee jira. Kaadhimamoonni pirezidaantummaa biyyattii Joo Baayidenii fi Doonaald Tiraamp sagalee dubartootaa argachuudhaaf mala adda addaa rakka jiran gabaasni Iskaatisterni qopheesse ibsee jira. Jal'anne Gammadaatu dhiyeessa. Dulli pirezidaantummaa dubartoota filattoota ta'an irratti xiyyeeffannaa baay'ee kan kenne seera ulfa baasuu fi mirga wal hormaataa irrattidha. Garuu dubartoonni Ameerikaa ulfa baasuu qofa otoo hin taane waan baay'ee kan dhimmaman yoo ta'u, dullina filadhaa kun diinagdee, eegumsa fayyaa fi yakka dabalatee dhimmoota bal'aa dhaqqabaa jira. Minnesotaa keessatti filattuu kan ta'an Rebeekaa Joonsan pirezidaant Joo Baayiden murtoo sirriidha jedhanii amanan murteessuu isaaniif galata argachuu qabu jedhu. I think things about the environment are very important. I think the economy is important. Wantoonni akka qilleensa naannoo baay'ee barbaachisoodha jedheen yaada. Dinagdeeniif kunuunsi fayyaa barbaachisaa natti fakkaata. An narsii waanan ta'eef ammallee lafa hojiitti yeroo baay'ee dhukkuba COVID nan arga. Namoonnis nuti weerara COVID keessaa baanee jirra jechuu itti fufanii jiru. Garuu dhugaa dubbachuuf sanan gahin jirra. Ammayyuu dhukkubicha gidduu jirra. Kanaaf nama saayinsiitti amanu White House keessatti qabaachuun waan gaarii natti fakkaata. Nevaadaa keessatti filattuu kan ta'an
Juulii Beeneb Doonaald Tiraamp marsaa lammaffaaf akka filatamu barbaadu. He was good for the economy. There was no war. There was harmony. There was peace. Dinagdeedhaaf nama gaarii ture. Wal waraansin turre, wal danda'uun tureera. Nagaan tureera. Hundi keenya hojjechaa turre. Gatiin gaazii kan idilee ture. Kana jechuun Tiraamp nama ajaa'ibaa ture. Biyya isaan jaallata. Nama gaariidha. Maatii gaarii qaba. Kanaaf isa aangootti deebisuu qabna. Baayiden qorannoo fayyaa dubartootaa ka jalqabbiinsaa White House jedhameen dubartoota filattoota ta'an irratti xiyyeeffachuun hojjetaa jiru. Think of all the breakthroughs we made in medicine across the board. Boqonnaa haaraa qorichaanis ta'e tajaajila fayyaa arganne hunda yaada garuu dubartoonni warra irratti xiyyeeffatame hin turre. Qorannoon hunda keessan bira ga'uu fi yeroo dheeraa fudhachaa tureera. Tiraamp immoo beeksisa duula filannoo irratti akka jedhanitti Before I even arrive at the Oval Office, shortly after I win the presidency, Wajjira Ovaali kan White House illee ittoon hin galiin dura pirezidaantummaa ergan injifadhe yeroo muraasa booda waraanni suukanneessaan Raashaa fi Yuukireen gidduu jiru akka xumuramu nan godha. Tiraamp yakkaa fi immigireeshinii ilaalchisee ergaa cimaa ta'e dubartoota filattoota ta'anitti iyyachuufis hojjetaa jiru. but they loot the jewelry, they take their purses, electronics, watches, all of their cash, and the people come back and they say, what happened? If you don't Haadha manootii handaara magaalaa jiran waliin waan guddaan hojjedha jedhee yaada. Sababni isaas isaan nagaa ta'uu waan barbaadaniif. Garuu fayyaa isaanii, borsaa isaanii, elektiriika isaanii, saatii isaanii, maallaqa isaan qaban hunda saamanii jalaa fudhatu. Namoonni deebi'anii dhufanii maaltu ta'ee jechuun gaafatu. Yoo namoota alagaa seeraan ala biyya seenan yakkamtoonni foddaa keessaanii foqoqanii seenuun waan kaa'atte saaman hin barbaaddan taanaan Joo Baayidaniin saffisaanii gadi darbachuu akka qabnu miidhaa inni geessisu maaluu dhaabsisuu fi sagalee kennuu qabna. Gidduugalli dubartootaaf siyaasa Ameerikaa jedhamuun beekamu akka jedhetti bara 1980 irraa eegalee filannoo pireezidaantii Yuunaayitid Isteets keessatti gaggeeffame hundumaatti dubartoonni dhiirota caalaa sagalee kennan. Odeeffannoo dhaabbata qorannoo Pew jedhamu gaggeesse akka agarsiisutti immoo dorgommii filannoo bara 2020 keessa ta'een Baayiden sagalee dubartootaa Tiraamp argatan harka 11 caalanii turan. Hayyee naannoo Oromiyaa aanaa Goorroo Doolaa keessatti caamsaa 14 bara 2016 mormii barattootaa taasifame wal qabatee barattoonni 12 hidhamaniiru jechuudhaan barattoonni sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Waggaa tokko olii fi aanaa Goorroo Doolaatti baruu fi barsiisuun addaan citee ture kan jedhan barattoonni kun amma immoo qormaata moodeelii kan ministirii kutaa 6 fi 8 qoramuudhaaf dirqamuu isaanii mormaniiti. Hiriira kana kan taasisan Tsaayidaamxoo gabaasa dabalataa qabdi kanarratti. Barattoonni aanaa Goorroo Doolaa manneen barnootaa magaalaa Haraqalloo keessatti qormaata moodelii kan ministirii kutaa 6ffaa fi 8ffaa hin qoramnu jechuun mormii dhageessaa turan keessaa barattoonni 12 ol hidhamaniiru jechuun barattoonni mormii kanarratti qooda fudhachaa turan sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Barataa kutaa 8ffaa ta'uusaa ibsuudhaan sodaa nageenyaatiif jecha maqaansaa akka hin waamamne kan gaafate barataan tokko barnoota baatii eebilaa bara 2016 keessa manneen barnootaa muraasa keessatti jalqabamuu ibsee sababatti mormiin kun jalqabees eereera. Sababa taasifama godina Boorana Bahaa uummata Gujii raatii mirgaa gaafataa ture. Naannoo ji'a torbaffaa saddeettaffaa yeroo darbe keessatti ijoollee tokko ijoollee maatii dhalleeyyiin warra naannoo keessatti hafee namoonni tokko namoota qabeenya tokko deemanii barnoota naannoo biraa galmaanii dammoo warra maatii akka dhalleeyyii tokko warra maatiin danda'anii barsiifne biyyatti akkuma achumatti dhiphina cimaa fi gaaffilee jiru karaa seeraatiin gaafataa ture. Koreen ganii gadinitti erganii godina Boorana Bahaa irraa gadi gara keenya dhuftee namoota maatii dhalleeyyii kana deessara tokkotti nu dubbistee barnoota akka eeggannu yaadni taasisaa turte maqaan irraa mul'atu nu haa deebisu sababa irraa ta'e rakkoon garaagaraa jeequmsa garaagaraa gaggeeffamaa ture sun uummata magaalaa waliin gaggeeffamaa ture. Ergasii dammoo barnoota kaan kilaasii tokko keessa nama 5 akkasi yeroo tokko akkasi dhaqaa turre amma yeroo geessu barnoota moodeelii fudhachuu qabdanii waan jedhamu wayii nu baataniif adimeeshinii maqaa godina Boorana Bahaa nutti fidanii tokkoffaa osoo hin baratin qormaata fudhannee jenneen binne lammaffaa dammoo maqaan godina Gujii Bahaa jedhu muwaatiin namootii maqaa godina Boorana Bahaatiin fudhanne waan jedhamu murteeffanne. Barataan biraa sababa wal fakkaatuuf maqaansaa akka hin waamne gaafate tokko haala ture ennaa
ibsu. Leni barataa kutaa saddeetiiti. Barnoota akkuma sindura dhagahamaa ture. Sa'aatiin barnootaa lichii barnootaa darbee ture. Barnoota sa'aatiitti eegalamuu qabutti eegalanne. Ji'a saddeeti naannoo isaa eegalame. Akka sanitti barnoota kana jalqabsiisanii godina gujiitti nu jalqabsiisanii. Godina gujiitti eega nu jalqabsiisanii duuba barnoota illee waan sirriin nu barsiisaa turanillee hin qabani. Barnoota illee waan barataa turellee hin qabnu duubarra immoo qormaanni ministeerii ga'ee nuun jedhanii moodeliin jechuun moodelii fudhatan nuun jedhanii barnoota irra turre hojii dhuunfaa keenyaarra turre sijjammara do'achilee dhandhee barnoonni isaan nuu kennan waan jiraatin fi dhadhinneetuma achaa turre sa'aatii qormaan itti ga'etti qormaata fudhatan jennaan iddoo jirurraa dhunne innaan dhunne kaan qorumsa ka fudhatan godina boorana bahaatiin fudhatan nuun jedhanii jalqaba nuti sagal moonneen godina gujii bahaatiin hin fudhannuu taate akkamiin fudhachanuu waan jedhamaa asitti qaama waraanaatiin nu ajjabuu jammaranii qaama mormii kana kaase muluu kaan hidhatti guuraa kaan ammoo tumaa kaan ari'aa akkasitti jiranii akka barattoonni kunneen jedhanitti sababa caaseffama aanaa Goorodoolaa kan duraan godina Gujii jala turte gara godina Boorana Bahaatti daangeffamuun wal qabatee waggaa tokko oliif manneen barnootaa hedduu keessatti hojiin baruuf barsiisuu gaggeeffamaa hin turre jechuun amma immoo qormaata qoramuudhaaf dirqamneerra jechuun ibsaniiru. Aanaan Goorodoolaa waggaa tokko oliif yeroo garaagaraatti sababa gurmaa'insa godinaalee fi magaalotaa bifa haaraadhaan manni maree naannoo Oromiyaa guraandhala 20 bara 2015 tti taasise hordofuudhaan mormii adda addaa keessummeessaa turuu ishee gabaasuun keenya ni yaadatama. Mormii barattootaa fi dhimma hidhamuu barattootaa barsiisotaa fi maatii barattootaa ilaalchisuudhaan waajjira bulchiinsa aanaa Goorodoolaa, waajjira bulchiinsa godina Boorana Bahaa akkasumas waajjira barnootaa aanaa Goorodoolaa fi biiroo barnootaa Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasisne har'aaf milkoofne yeroo itti aanutti kan argannoo ta'e qabannee dhiyaanna. Haa ta'utii kanaan dura pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa yaa'ii caffee Oromiyaa irratti dhimma kana ilaalchisuudhaan deebii yeroo kennanitti fuulduratti gurmaa'insi godinaa kan hin jirre ta'uu fi gurmaa'insi sadarkaa gandaa aanaa fi magaalaatti akkasumas akka naannootti kan jiru ta'uu ibsuudhaan murtaa'e duuba hin deebi'u jechuun eeruun isaanii ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsaahii Daamxoo Finfinneerra. Namoonni dhiiga arjoomanii 100 keessaa harka tokko qofa ta'uu isaanii jaarmiyaan fayyaa addunyaa beeksisee jira. Gabaasa kanarratti qophaa'e jaallannee gammadaa akka itti dhiyeessiti waliin haa caqasnu. Tallaalli haaraan kun dargaggootaaf ga'eessota irratti dhukkuba sombaa yookaan TB ittisuuf ka gargaaru isa jalqabaa ta'uu danda'a. Dhukkubi sombaa addunyaa irratti dhukkuboota lubbuu namaa galaafachuun beekaman keessaa tokko. Namoota vaayirasii HIV isa dhukkuba eedsii namatti fidu waliin jiraataniif sababaa du'aa isa guddaadha. Dhukkuba sombaarraa fayyuu fi wal'aanamuun ituu danda'amu waggaatti namoota gara miliyoona 1.5 ajjeesa. Dr. Numpumpileeloo Maatuupaa dura dhaabbannaa dhukkuba kanaa keessatti adda dureedha. Hospitaala mootummaa beekamaa Johannesburg jiru keessatti kutaa dhukkuba sombaaf itti gaafatamoodha. Yaaliin tallaalii haaraan M72 jedhamu tamsa'ina dhukkuba sombaa to'achuuf abdii haaraa kennee jira jedhan. We want to end TB, but we don't have much. Even drugs that are being developed for TB. Dhukkuba sombaa dhaabuu barbaanna garuu waan baay'ee hin qabnu. Dawaa yookaan qoricha TB'f qophaa'aa jirullee yeroo tokkotti baay'ee muraasa qabna. Talaalliin kun baay'ee gargaaruuf deema. Tallaaliin kun namoota dhukkubi sombaa qaama isaanii keessatti dhokotee jiruuf hojjetee jira. Yaaliin tallaalii M72 kan dhaabbata qorannoo fayyaa Bill and Melinda Gates jedhamuu fi Wellcome Trust jedhamuun hoogganamu tattaaffii wal'aansaa hirmaattota hanga 20,000 hirmaachisu bakka bu'a. Qorannaan kun addunyaa irratti iddoowwan 60 kan of keessaa qabu yoo ta'u bakkeewwan 32 Afrikaa Kibbaa keessatti argamu. Dhaabbata qorannoo fayyaa Bill and Melinda Gates irraa Emilio Imini akka jedhanitti
There's also an epidemiological benefit as well, because TB is primarily transmitted from individuals who have... TB'n adda durummaadhaan namootaan dhuunfaa dhukkubni sombaa qabeerraa waan daddarbuu fi qorannaa dhibee daddarbaa geggeessuufis akkasuma faayidaa qaba. Egaa baay'ina waliigala namootanii dhuunfaa uummata tokko tokko keessatti keessumaa uummata rakkoo TB dhokataa kan laatentii TB ta'e qaban keessatti kanneen dhukkuba sombaa daddabarsaa jiran hir'isuu suni dabaree isaatiin namoota dhuunfaa biroo kanneen duraan hin qabamnee fi dhukkubni kun akka itti hin darbine ni taasisa. Profeesar Wiilem Hanekom, Daayireektara dhaabbata qorannoo fayyaa Afrikaati. Baadiyyaa KwaZulu Natal keessatti yaalii tallaalii kennuu gaggeessaa jiru. So this is the first vaccine new vaccine that has shown some efficacy. Egaa kuni talaallii jalqabaati. Talaallii haaraa ga'umsa tokko tokko agarsiise. Kunis yaaliiwwan kiliinikaa jalqabaa irratti dargaggootaa fi ga'eessotaa fi TB jechuudha. Bu'aa gaarii akka fidu amantaa guddaa qabna. Kanas qorannoo duraan geggeessine irratti hirkanneetu jenna. Marsaa lammaffaa bii jennee waamnutti namootaan 50 kana jechuun namootaan 2 keessaa tokko kan talaallii kana argatan dhukkuba sombaanii akka hin qabamne ta'ee jira. Sadarkaan bu'a qabeessummaa isaa 50 jechuun lubbuu namoota miliyoona 8.5 baraaruu fi namoota haaraa vaayirasii dhukkuba sombaan qabaman miliyoona 76 ittisuu danda'a jedha jaarmayaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n. Mata duree lammataatti ennaa ceenu addunyaa irratti namoonni dhiiga kennan yookaan arjooman 100 keessaa harka tokko qofa ta'uu jaarmayaan fayyaa addunyaa beeksisee jira. Yeroo tokkotti dhiigi arjoomamu nama 3 fayyisuu kan danda'u yoo ta'u kunis fedha namootaa irratti hirkachuun kan gaggeeffamudha. Ogeeyyiin fayyaa Afrikaa keessa jiran dhiiga arjoomame walitti qabuu fi kuusuu irratti akka rakkatan dubbatu. Barattoonni mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Kololoo Kaampaalaa keessatti giddugala fannoo diimaanii dhiiga arjoomame fuudhutti. In some situations, people have to be affected directly for them. Har'a dhiiga arjoomuuf wanti na kakaase dhukkubsattoota ala jiran kanneen